Bakami jajada bareda kesati. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti akkam jirtan isinii anis nagaa koon jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa qopheessinee kara keessan isin qaqqabsiisna maamiloota keenya jaalatamuudhaaf kabajamoo. Dursa garuu warroonni chaanela keenyaaf haarawaa taatan chaanela keenyaaf maatii ta'uun irraanfatina. Subscribe godhaa, like, share godhaa, commentii barreessaa. Namoonni qeeqa qabdan komii yaada keessan hojii guyyaa irraa hojjennu keessatti dogongorri nu hojjenne yoo jiraate jechaadha dogongoroota san nu sirreessaa deema. Egaa har'as immoo odeeffannoo addaa tokko qabadheen dhufee jira. Odeeffannoon kun illee waa'ee du'a haadha manaa artistii keenya jaalatamaadhaaf kabajamaa Andu'aalem Gosaarraa isheen boqattee akkuma beekamu guyyaa 40 wayii lakkoofsistee jirti. Innis guyyoota kana hundaa mana hidhaa keessatti dabarsee jira. Garuu odeeffannooleen dhugaa hin ta'in karaa social media fi akkasumas immoo karaa peejii namoota tokkootiin ni maxxanfamu argaa jirra. Hunda dursa garuu dhugaan eenyu bira kan jiru kan beeku waaqa qofa jechaadha. Tokkoffaa waaqa bira jira dhugaan jira lameenutu garuu waaqa gaditti immoo seerrillee hanga beekutti qorannoo taasisee poolisiin dhugaa jiru tokko himee ture akka ajjeecha ishee kanarraa bilisa ta'ee fi wanni du'a isheetiin wal qabatu keessatti akkasumas ragaa mana yaalaa irratti akka wal ajjeecha kanarratti inni ajjeesuu keessaa akka harka hin qabnee fi du'a isheetiif kan sababa hin taane wanni inni gara isaa akeeku tokko wanta hin jirredha. Akkuma argitan namoonni karaa social media ofan ajjeesaa jireenyi namarra jettee yeroo baay'ee taattee meeseejii namaa barreessaa turte jedhan hiriyaa ishee kan taate Tigisti kan jedhamtu samoona ishee du'a ishee san waa baay'ee poosti godhaa turan argitanii jirtu jechaadha. Yeroo sanatti barreeffamni kuni barreeffama bara 2019 akka faranjoota jechaadha. Barreeffama waggaa meeqa duraa har'a ol baasanii jechaadha. Yeroo mucayyoon kun bara 2019 Andu'aalemitti hin dabalamne. Erga Andu'aalemitti dabalamtee waggaa 2 qofa jechaadha. San dura wal jaalatanis dhiisanii hin beeku. Garuu erga isatti dabalamtee waliin jiraachuu eegalanii turtii waggaa 2 jechaadha. Egaa akkuma beekamu injiinar Qananii Addunyaa waaqayyo lubbuu ishee nuuf haa maaru mirga qulqulloota nuuf haa dhaabu lubbuu duute irratti muka jige irratti qottoon birriidha jedha Oromoon gaafa mammaaku isheenis duute innis mana hidhaa galee homaa gochuu hin danda'amu jedhanii namoonni baay'ee shiira gurguddaa irratti xaxaa jiran jechaadha jara kana lammeen irratti. So nuti jara kanaaf dhugaa barbaaduu kan danda'u seeraa fi waaqa qofa jechaadha. Isaan jidduu jira dhugaan nu hin beeknu. So Qananiin kan duute keenyadha. Inni kan hidhames kan keenyadha. Dhugaa eenyutu baasa? Waaqa qofa. Inni oduu ajjeeses ta'e ragaan amma samoona kana waa'ee tiishartii ajandaa godhatamee jira jechaadha karaa social media akkuma argitan. Tiishartii maaliifi afaan Oromiffaatiin hin hojjechiifamne shira diinni nafxanyaan irratti xaxaa jirtudha namoonni jedhanii komii dhiyeessanis ni jiru. Eeyyeni dhugaadha. Bakka sanitti nan deeggara. Maaliifi namuu afaan saba isaatiin saba isaa mucayyoon kun intala Oromooti kan sagalee ta'aafi jiru kun ijoollee Oromooti garuu maaliif tiishartii afaan Amaariffaatiin hojjechiifame suuraan kan jedhu gaafii ijoodha akka kootitti. Gaafii lammataa koo immoo Andu'aalem akka bahuuf yeroo afuraffaadhaaf mana murtii irratti dhiyaate. Yeroo afuraffaadhaaf mana murtiitti dhiyaate gaafa jedhu yeroo afuraffaadhaaf mana murtiitti gaafa dhiyaatu kana durallee qaxaroon yookiin beellamni qabameefii ture jechaadha. Dogongoreeshin amsoori qaxaroon jedhee itti makuu kootiifis dhiifama. Haasaa keessatti garuu ani itti makullee dhayuu tasa dagadhee keessa na jalaa buute malee noormaaliin haasa'a jechaadha gaafa haasa'u afaan qulqulluu ta'e jechaadha dubbadha. So tiishartii san afaan jaraatiin maaf hojjechiifame kan jedhu komiidha. Komii hawaasa kanaati jechaadha. Hawaasni immoo waan ofiitti irratti komachuus mirga qaba.
siniif galataana jechaadha. Maatillee immoo dhugaa muca'oo keessanii waan hin taane viidiyoo adda addaa fiilmii faranjoonni laayifii gaafa dabarsa fooqirratti kameeraa isaa dabab godhanii akka mul'anni sirriitti akkatti gisee fooqirraanii darbu fa'aa haala inni itti wajjin walirratti waldhaansoo keessa turan wal daddarbaa turan kuffisuudhaaf xaaraa ture jedhanii foo waan hin taane iditii godhanii maatitti mul'isanii mucaa kanallee maatii sanii diina walitti gochuudhaaf yaalaa turan jechaadha. Namni haga fedhisitti xaannaan dhugaan haga tana qabaannaan eenyuyyuu sun injifatu. Dhugaan mo'aadha. Dhugaan injifataadha. Dhugaan waa hundaniin kuffisa jechaadha. Gooftaan keenya maal jedhe Wangeelaa Maatiyos irratti amantii haga sanaa fi caaqabaatti taanaan tulluu kanaan ka'ee deemi yoo jette ka'ee deemaa jedhe. Argite? Qulqullummaanis haga tana qulqullummaa keessaa qabda taanaan dhugaan si faana jira bakka kamittuu ni moota. Andu'aalem jecha haadha manaa isaatirraa akka bilisa ta'ee fi ragaaleen argame guutuun akka inni ajjeesin kan mul'isudha. So nuti hoo maaliif ejjennoo sirriin taane irratti yaadna tokko. Namoonni ejjennoo sirriin taane irratti fudhachiiftanii fi akkasumas waan hin taane irratti yaaddan isinumatu saalfata jechaadha booddee. Tarii mucaan kun haadhi isaa qulqullaa'ee ba'uu danda'a. Boru gaafa bahee ija akkamiitiin laattan? Innumee sa'aatii kanatti haadha manaa jaallatu egeree isaa abdii isaa boru waliin dhallee ilmoo guddifannee barsiifannee waliin jiraannee bakka tokko geenya jedhee yaadaa ture egeree isaa dhabe jechaadha abbaan manaa kunu. Innumtuu abdii isaa kana dhabee gabbahee jiraachuudhaaf carraa danda'ee dubbachuutuyyuu osoo argate jabaatadha. Isa sa'aatii isa jajjabeessuu qabnu sa'aatii gadda haadha manaa isaa mana isaa keessa taa'ee dabarsuu qabu mana hidhaatitti dabarsaa jira jechaadha. So nuti Andu'aalem ajjeese akka inni ba'u hin barbaannu nus nuti nama dhugaa intala harka keessa oduu qabaate dhugaa ishii barbaadudha nuti akka bahus hin barbaadu yoo harka keessa qabaate jechaadha. Just yoo harka keessan qabaatiin garuu warroonni har'a jala deemtanii shiiran taane irratti xaxaa jirtan aamilee isaa balleessuudhaa fi viidiyoon taanii poostii gootanii suuraan taane waan hin barreeffama inni waan ishii irratti reebicha akka duraan taasisaa ture fa'aa fakkeessitanii suura ishee kan gizee meekaappiin qabba noormaalii kaatee ka fiiltarii hin qabne isa sanfaa poostii gootanii Qananii jechuun intala Oromooti intala keenya. Andu'aalemis keenya garuu dhugaa jaalalachuutu kan beeku jala lamaanii fi waaqa qofa jecha. Isheen bakka dhugaa jirti. Kanaafuu waan hin taane xaxinaa piliis. Haqa eegaa. Deebi'ee manni murtii biliisaan gadhiise taana homaa gochuu hin dandeessa. Dhugaatu dhugaadha. Namoonni isa ajjeesisna achi baheellee jennaan hin dhiisnu akkamitti gadhiifama ka jettanillee seera caala eenyu seera oliin bulu. Isa ajjeesanidhaa fi qananiin hin galtu. Wanni isin beekuu qabda. Garummoo odoo inni ajjeese ta'ellee nullee dhugaadhaaf dhaabbanna. Hangaafiin garuu kan ijoolletti ta'e beektu maal sinitti fakkaata? Never ni jira miti reeji gaafiin tokko tokko originaali jechaadha. Gaafii akkamtu jira beektu? Nuti erga mirga dubartootaa fi fiitii xayyaqaa jiru jechuudha. Fiiti jechaa jiru. Fiiti la seetochi lama fiiti la seetochinna la hitsaanas Itoophiyaa ka jedhantu jira. Sagalee dubartootaa mirga dubartootaa mirga daa'immanii kabajamuu qaba. Olaantummaan kabajamuu qaba jedhu. Erga olaantummaa dubartootaa fi olaantummaa daa'immaniif xaaranii kanarra daa'imman meeqatu du'aa ture. Dubartoota meeqa du'aa jiru? Har'as du'aatuma jiru. Isheen sila feemasii taatee fi miti dhugaadhaaf erga dhaabbatanii erga mirgi dubartootaa fi daa'immaniitiif kan dhaabbatan ta'e dhugaa biyya mul'isuu qabu jechaadha. Ragaa warra duraatiif illee sagalee ta'uu qabu akkasiin boobiraanu. Haadha isaa kan Adaama keessatti ajjeese mucaa kana dura haadha manaa isaa kan ajjeese mana fincaanii keessatti umrii hidhaa guutuutti faradame malee hidhaan tokkotti faradamne wanni biraatti faradamne. Warra akkasiisan immaa sagalee ta'uu dide ammas immoo daa'imman waggaa 6 waggaa 8 waggaa 4 gudeedamaa jiru biyya keenya keessatti jechaadha. Daa'imman dubara qabda jechuun ati yaaddoo keessa jirta. Abbaa birattuyyuu sa'aatiin dhiisanii deemuu bira hin jirre keessa jira biyya keenya yoo ta'e. So please
erga balbala eeganii sareedha qoricha hidhanii jedha Oromoo. Erga mirga dubartootaatiif quuqama qabaatanii warroota akkasiitiif sagalee ta'a. Warroonni har'a ishii Andu'aalem irratti xaxaa jirta. Nuti Andu'aalem harka keessa qabaannan du'a ishee keessaa nuti nama akka inni ba'u ifeenedha. Garuu immoo inni hin qabu jedhee manni sirreessaa manni murtii harki isaa bilisa ta'uu ibsee jira. So mana murtiitti ol caala isintutti murteessuu danda'are viidiyoon taane hojjettanii karaa maatiimaaf qaqqabsiistu. Filiis waliif yaadame. Haadha mucaan abbaan qabu. Haadha isaa nama kaansarii irraa fayyifateedha. Mucaa kana mee bira dhaabadha. Dahootaaf innuu miira keessa jiraadha manaasaa dhabeetini. Haamileen isaatu cabe. Isin manni seeraa qulqulluudha jedhee manni murtii gadhiise irratti nuti warri lafaa kun akka waan aangoo seeraa sana of harkaa qabnu maa cabacabna. Indee nama walitti bitanii wal ajjeesisuun maal bu'aa qaba? Haacaalullee madhabnee dhiisne bara. Andu'aalem jechuun bakka bu'aa Haacaaluuti. Dhuguma isinitti muudhaaf taate. So shira irratti hin xaxinaa mucaa kana. Dhugaa jara hundaatu Waaqayyo naa baasa. Warri immoo tiishartii afaan Amaariffaatiin hojjechiistanii intala Oromooti sagalee taatan dogongora guddaadha. Tiishartiin afaan sabaaf lammoota erga ta'e afaan lama wal maddii barreessuu qabdan sila. Malee afaan Amaariffaa nuti Oromoodha. Warri Amaara afaan Oromootti sagaleen ta'an dubara ofii yookiin immoo isaanii yookiin aktiivistii isaanii yookiin moodelistiin isaanii tokko buqqatte jechaadha. Kanaafuu waan nama gaddisiisuun hojjetinaa waan fokkisaan hojjetinaa piliis isa namoonni waan akkasii hojjetanii kanaafuu viidiyoo keenya kan guyyaa irraa akkanumarraa dubbachuu barbaadetti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo biraatiin amma walitti deemnuti turtii gaarii.